بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو تودفتو تقوماتي وبجم جراجرتو بغجراتن بغانا غادان غدا channel تقوماتي وبجم مترفتن كنن نفانا جرتن غدا غدا تو مال فادا نمون نمو channel كنا فاراتاتن اگا کو بكم لايك شير سبسكرايب غداتي ماتي كينيا تان سنين جدا اگا امتا اورومو مرتي كيسن الدنيا كان رتي ارغمتن كنن بيا كيسا كنن بيا الا بك جرتن ان شاء الله ناغا ربي اسم فانا حاجراتو اسنين جدا باي تو كسيا دنجرا egan video waraabulii see tureen jira akkuma beekamu gaa haaluma qilleensa biyya keenya keessa jiruu fi haaluma qilleensa biyya namaa mana namaa keessa jiramu wal qabatee hedduu tokko natti ulfaatee ture jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin kan namatti ulfaatu hojii utuu hin taane yaada jechuudha. Yaadatu namatti ulfaata haalli qilleensa biyya keenya keessa baay'ee tokko ulfaataadha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala biyya keenya rabbiin nagaa nuuf godhu gahaa jedhee bilisummaa nuuf kennu ummata keenya ummata wallagga keessatti dhumaa jiran haadholii keenya ilmaan keenya abbaa keenya kan dhumaa jiran sababa tokko malee badii tokko malee kan siyaasa quban qabne kan paartii tokko hin deeggarre qulqulluu ofii jaraatiif iyyuu nyaatanii buluudhaaf hin qabne yeroo wanta qaalii ta'e keessatti jechuudha. sababa tokko malee dhiigni isaanii dhangala'ee ilmoon haadha lafarraa harkistee waan kaatu seete arguun mormaa namaatii muramee ulee keessa suuqamee addabaabaayii irra zooru ilaaluun baay'ee tokko kan kana caala hin jiru jechuudha. Wallaahi baay'ee nama gaddisiisa. Egaa yeroo kana keessatti silaa namni sagalee waliif ta'uu silaa namni bakka jirutti iyyuu qabuudha. Mee uummanni keenya social media irratti keessumatti namoonni bebbeekamoodha jennee yaannu hamma tokko nu caalaa waa beekan jennee yaannu tokko maal hojjechaa jiru social media kana keessarraa maal hojjechaa jiru kan jedhu wallaahi baay'ee tokko namatti dhaga'ama jechuudha. Egaa qophiileen isinii qabadhee dhufe kanaa wajjiniin nafaana turaan isiniin jedha isinillee yaada keessan qabdan mee koomentii jalatti naa barreessa. Egaa ani gama kootiin qophii faana isin tursiisa jechuudha. Wantan irraa dubbachuu barbaade guyyaa hadhaa jechuudha. Namni tokko fakkeenyaaf uummanni Oromoo rakkoo guddaa inni qabu wal dhagahuu dhabuudha jechuudha. Amma fakkeenyaaf Fatiyaa haa fudhannu mee Fatiyaa daawwadhaa dhaggeeffadhaa jecha siitii waan hundasii walitti deebina. Sagaxoota shokaa kaawullaa deemaas jala deema hai raajuu anuu raajuu kanarraa qabamuun oolu bakka kolfisaa minaa muudii isaan na taphacheeshi ani maali zabanaa ammaa silaa jaarsa namaatu namatti tola beektu siingiliin afeera siingili talakkaabbe baakki tanyita tokko siingil rafiyaati siingiliin rafi jaarsa namaanuu wayyaa maanni maakiini fan masaanuu yoo taane maan rakkoo qabaanis afan gafa I'm sure hangafa isiitiyan ana hageessanii dhoksu umriin koo 40 jettee Egaa viidiyoo Fatiyaa akkuma argitanidha jechuudha. Raachuu fi maakkii Ooroo irratti jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi maakkiin xiqqoodha garuu sammuun isii guddaadha jechuudha. Isiin ani umuriidhaan maakkiin caalaa anuma isaanuu sidhaa ta'e maal qabaa waan akkasii waan jedhudha jechuudha. Yeroo kana keessatti namni ajandaa akka kanaa fiduun baay'ee tokko namatti ni jedha jechuudha. Namatti dhaga'ama jechuudha. Yeroon kun yeroo uummata keenyaaf saba keenyaaf sagalee taanu malee yeroo ajandaa faayidaa hin qabne namni irraa waan tokko barachuu hin dandeenye waan tokko fudhachuu hin dandeenye jechuudha. Fatiyaa jechuun umuriin isii yoo guddate illee sammuun isii baay'ee tokko xiqqaadha jechuudha. Hanga social media kanarratti argee beeku irratti Fatiyaa irraa waan tokko gorsa tokko dhaga'ee yookaan waan tokko fayyadamee tokko hin beeku tokko illee hin jiru jechuudha. Maakkiin xiqqaattus isiin maakkiin sammuun isii guddaadha nama sagalee ofii uummata ofiitiif sagalee ta'uu dandeessudha jechuudha. Ijoollummaa isiitii qabdee hamma addaatti illee jechuudha. Ajandaa feetee fudhattee dhufte jechuudha. Isiin takkaa saba ofii biraa kamilatti jiru hamman arguutte boodattee haftee hin beektu jechuudha. Hamman bareetti jechuudha. Ani maakkii dhiyoo kanadha kan hin bare malee duraan illee hin beeku dhugaa dubbachuuf jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni tokko otoon siif dhugaa yoo ta'u ittiin beekamtii argachuufis haa ta'u ajandaa social media argachuufis haa ta'u egaa akkuma beekamu tiiktookiin laayivii seenanii sadaqaa kadhachuun beekamaadha jechuudha. Sadaqaadha namni otoo humna qabu otoo hojjechuu danda'u otoo halaala hojjetee argachuu danda'u gama haraamaatti deema jechuudha. Guyyaa kana otoo beeku jechuudha. Maaliif humna ofiitiin hojjetanii argachuun otoo jiru waan hin taane dubbatanii waan hin taane godhanii borra fuula rabbii dhaabbachuuf kan deemamu tokko jechuudha. Dubbatama jechuudha. Yeroo kana keessatti kana ajandaa godhachuun maaliif barbaachise? Maaliif uummata kan keenyaaf maaliif yeroo kana keessatti ajandaa godhatanii gargaarsa tokko illee jechuudha uummata wallaggaatiif jedhee nama hanga yoonaa tiiktookii ta'ee
YouTube ta'ee jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka Aslii kan akka Mubaarik musammaa sagalee qabanu jechuudha. Mubaarik hanga tokkollee dubbatu gargaarsi wanti jaraa godhame tokkollee hin jiru jechuudha. Amma yoonaa gargaarsa uummata Wallaggaa jedhame ani hin dhageenye yoo dhageessan koomintii jalatti illee naa barreessaa jechuudha. Uummanni keenya kun buqqaan kun uummanni rakkataa jiran kun gargaaramuu qabanii jechuudha. Kanumaan kan wal fakkaatu immoo jechuudha gara caaltuu fi ajjeetti yoo deemnu jechuudha. Amma fakkeenyaaf jarri kun warra sabiskiraayibii gurguddaa qabanu jennee ilaalluudha jechuudha. Warra immoo sagalee yoo ta'an illee sagaleen jaraa dhagahamuu danda'uudha. Otoo wanti gaariin hojjechuu danda'amu maaliif waan badaa qofa hojjeta namni an kanuma kan na ajaa'ibu jechuudha. Amma ajjeen caaltuun fuudhee biyya galtee itti aansee imaanii fuudhee jedhee nikaa hidhadhe jedhee imaaniin waggaa hin geenye jechuudha. Waggaa kana keessatti jaartii 3 amma 3ffaa nikaa hidhadhee jedhe. Wanti kun hagam dhugaadha kan jedhuuf jarumaaf dhiifnee jirra jechuudha. Nuti kanumaas bahee argina malee duuba kaameraa kan jiru dhugaa isaa Rabbi qofatu beeka jechuudha. Kanarraa kan hafe uummata kana keessaa yeroo duraanii jechuudha yeroo ijoolleen Saa'udii hidhamanii jiranu kan sagalee ta'aa ture baabaadha jechuudha. Kana Sa'idoo jechuudha. Isa nan beeka. Kanaan booda immoo uummata kanaaf dhumaa jiran kanaaf nam tokko yuutuubaroota Yemanii kana keessaa kan isin hordofaa jiru nu hunda jechuudha. Sagalee haa taanuuf isiniin jedha. Qophiin isinii qabadde dhufee kanaaf akkaataa hin dogongora dhiifama naan godhaate. Assalaamu alaikum warahmatullahi